Way Sa'idoon baay'ee tokko na ajaa'ibsiise. Ribana dhowwindaa. Seexana sana aggeeffadhe. Horariidha isheen. Isheen maanidha? Qoy isheen maani? Nama moo seexanadha qoy? Jechuun uumamni ishee nama normaaliidha. Ani kanan arge gaafa Sa'idoon tumee tagalabbatu sana ayyer waladii wayinatti fakkaate gaafas nama natti hin fakkaanne. Akka isheen tagalabbatu ofirra shir jettee jechuudha. Amma naan sagalee ishee dhaggeeffadhu immoo nama qulqulluu natti hin fakkaanne. Maqaa gooftaati. Inde maani namni akkasii mortuu ituma ilaalanii namni namatti moraa gooftaatuma ilaalanii namni namatti qala. Way Sa'idoo rabbichi kiyaas baasee haa baasu. Maal Sa'idoon biyya sana kiyaa nuufuu dafee maaliif achiin deemuun maal dhufne? Maal hojjeta amma kana biyya sana keessa? Ganaa xonqolaa ta'e xonoqqolti seexanni ganaa akka inni miila kootti kufee dhiifama na gaafatuu fi ganaa waan ta'e itti qalsiisuuf itti erguuf jechuudha. Ere ifatami jedhe. Anganaa ayyuu faana iyyuu addaan baaseenii gaafa ayyuu faana addaan baasee Sumayyaadhaa bilbilee na galateeffadhu jedha. Kanaafuu Sa'idoon hin malu. Sa'idoon maal jette qabaante Sa'idoon hin malu. Sumayyaa faana jiraachuu fi gaafanne ayyuu faana isa addaan baasee eenyu Sumayyaadha bilbilee baga gammaddeen jedhaanii. Kanaafan addaan sin baaseen jedha. Yaani hamma ayyuu faana addaan baanitti Sumayyaa faana addaan baaste Sumayyaan qubaateessi achimmoo ayyuu faana addaan baaste Sa'idoof Sumayyaan yeroo sana walitti deebi'u jechuudha akka yaada isheetti. Mortu. Maalan balleessetti sanu ijoollee akkaniin argine godhe malee maalan balleesse? Kanaaf maal balleessiti mee jara keenya akka inni qubasaa wallaalu harkasaa wallaalu jireenya isaa wallaaluun godha. Dhuguma Sa'idoo irraa ta'eera bara. Amma duraan nuni ayyuutu Sa'idootti waa godhee Sa'idootti sihirii gootee jechaa ture. Yaa Rabbi cubbuu nu baase. Mucattii miskiina ayyuun maal goote? Cubbuu nu oolchi. Nuti akkas jedhaa ture. Maaliif akkas jenna seetan? Ayyuun akka barbaadde yoo dubbatte nama reebdees kolfiteessi birrii fixxeessi Sa'idoon humaa hin jedhuuni qalal godhee ilaalaa. Isa nuni horiin akkam akkas goote jennee dheekkamnu nuni inni garuu fagag jedhee kolfeedhuma dhiisaa jechaa ture. Dhugumadha. Laala nuni akkam akkas taate maal yeroo jennu gaafa Sa'idoo faana dhufan immoo jedhee kolfa. Achi kaanii maal jedhanii wayiin tuqxe waatti gootee jechaa ture. Hin dadawweessite hirraate. Lakkaa kanii Sa'idoo raatesse waan biraati. Niititti ishee kana abboo hojiin kee haa galabbaxamu. Akka gaafas finqilaachoo haasaa turte atis hojiin kees finqilaachoo haasaa garagalaa. Ifatami cabi afurri kee cabi. Afurra dhakun afur xonqolaa afurra hamaa isa nama diigu. Argitanii afurricha akkatti ija baasaa mul'inuma taasaa afurri koo oskee hojjeta ture. Akkanatti ija hin baasne bara kana keessa garuu ija baasaa ishee bichaa miti baay'eedha. Afurri hamaan baay'eedha kan ija baasee lalalal jedhu nama diiguudhaaf ishee bichaa miti. Erebeesma Sa'idoo baay'ee na ajaa'ibsiise miskiinummaa isaa kanaan deemee amma immoo deemee yamanumatti qarqar jedhee hafiyyuuti. Maattusi qabaa wayii jira bara miila isaa hidhameera. Harki isaa akka marfataa biyya sana keessa akkanuma naannee wayii jireenya isaa hin jiraanne. Way Sumayyaallee dhufee asitti hin barbaanne isheenis zim jettes isheellee kan akkana goskee wayiidha. Gitanii miti namni jaallatee ijoollee akkanatti waxxaree qabee kaaseetani baga argitan baga dhugaan bahe baga karaa lamaan jechuudha. Sumayyaan waa malee ijoollee ishee akkana qolloftee teessiseetani yoo xiqqaate ijoolleen ishee abbaa argatanii hin gammadu ture. Kanallee gooti dhugaa dubbachuudhaaf garuu isheenii ijoollee maadhoskiti jechaa turre. Edaa isheenis rakkatteetti. Edaa isheenis qabamtee jirti. Wayinii yeroota kana lamaan amma Sa'idoo keessattuu Sa'idoo jechuudha. Kan isheen dawweessite Yaman naqee ji'a meeqa taa'e?
maa tokko toon hojjeti deemessuma yuutuubiin kansaayyuun dhiise bar keessuma ba'e jechuudha. Yuutuubii isaa hin cufe waan hojjetu hin beeku kaa waan godhu hin beeku waan namni ajaje godha waan jarri ajajan godha jara jala naannaa argitanii wayinee Sa'iidoo wayinee miskiin niititti kana kan godhu amma eessatti argu nan hubadhe bar an baay'een aare hojii ishiitti amma sin salphistanii ilaaltu miti isheen jireenya namaa taasofte bar lubbuu namaa taasofte isin akkas qoosaa itti warri kolfitan faatu jiru bar warri niitii kana jibbitan ilaala lubbuu namaa taasofte jireenya namaa akka qodaa ol fuutee gadi fuutee ishiin mortuu xunqaayin kun ishiin hojiin ishii haa diigamu malee እና Sa'iidoo immoo biyya sana keessa as ergaa bakka maani warri nagaan hin jirtan Sa'iidoon asaa dhufu sammuusaa haa irreessamu iddoo amantaa dhaqu eenyudha doo deemee kanaan dura iyyuu sheekii bira deemee itti qara'amu jennaan dide amma sheekii bira deemuu qaba Sa'iidoon dhufee jechuudha namni hunduu akkuma amantaa isaatti iddoo amantaa isaa dhaqamti nistu iddoo amantaa isaatti dhaqamti Sa'iidoon dhufee iddoo amantaa isaa dhaqu dhugumadha እንዴ ማልም ጃንን ጉባቴ በር እና Sa'iidoo nama gorsu dhabame nama tokkotu dhabame jechuudha nama cimaa way biyya sana keessa achas ergu silaayyuu achi maal qabanni maal achi qaba waan dhaqe hundu soba dhasiituma wayitiin immoo garaaga'umaaf jedhee dhaqee achi dhaqee immoo waan hin taane keessa galee ganni waan hin taane keessa galus ikkoo hojii seexana kanaati dabar hojii seexana kanaatiin deemee waan hin taane keessa galee miskiin Yobillee namni garraamni ko akkasidha. Namni garraamii hina cabarabbaramu. Andurma sininje. Sa'iidoon jireenya namaa sirreessaa namaa qaqajeelchaa namaa gaddaa garuu jireenyi isaa immoo babbadaadhaan jedhe. Dhugaa dubbachuuf namni garraamii yeroo hundumaa gatii kaffala bakka deemetti. Innaa amma Sa'iidoo wanti Yaman keessa teessisu tokko illee hin jiru. Sumayyaan illee achi maaliif ta'a jetti isheenis sammuu ishee hidhameera lakkaa niititti isheen suni ijoollee irratti gooti Sumayyaa irratti gooti nama Sa'iidoo irratti gooti ammoo ayyuu irratti godhuuf ayyuullee irraan hiikaa'etti ayyuullee maraachuu deemti nun kanaan dura ayyuutu Sa'iidoo maraache seene ayyuutu Sa'iidoo dawweesse joonjesse jazbeesse seene ahii dhugaan bultee baate argitanii dhugaan hin qallatti malee cittu dhugaan suuta mul'atti dhugaan suuta deemti tulluutti baate mul'atti jedhan kana kuno amma na Sumayyaadhaaf amaariffaan viidiyoo hojjedhaaf bor sanixxelee jechuudha sinuma maal gootu seetanii sheer gootanii Sumayyaa biraan naageessu amaarኛadhaan የኔ ውድ ሱመያ ይሄው ባንቺ ላይ የተሰራ ሴራ እንዲ ነው የሃጂ ምስቲቺ ሙሲባ የሆነችው ላንቺ የነገረችው Sa'iidoo ልጅ ወልዷል ያለችው ሁሉ ነገር ውሸት ነው በቃ አሁንም ራሱ እሷ መተት ስህሪ የሰራችብሽ ነው ባንቺና በልጆችሽ ላይ ራሱ አንቺ ንቂና በኦሮምኛ የተሰራ ቪዲዮ ተርጉመሽ አዳምጪ ነው ሚላት ሰምታችኋል አይደል እንደዚህ ብዬ በአማርኛ ቪዲዮ ሲሰራ እናንተ ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ እሷ ጋር ታደርሷላችሁ ሰምታችኋል